Isama gore bono bete Isagare wajete bo bese Kristos guyato ko infinagati Ubata guyato ko infinagati Gawa Nagawa Muslim tahu. Amin. Waggar yo kana lafa tokko barbaachuuf karaa charchii kana darbaan jira ture. Suura achitti maxxansan ilaaleen otoo deemu raajii ofolaan fuuldura kanatti dubartii tokko wajjin otoo deemu natti dhufanii achi booda suuricha ilaaleen isaanii ata innaa jee dubartittii gaafa isaanii jettee jennaan kottumeetti gorree nuu kadhadhu jennaa jenneeni kuni amma lafa barbaacha waan deemnu waa'ee lafichaa achi isaan dubbisnee nuu kadhattu jennaan sinii kadhanna ishi jedhanii ufnee lama taanee bakka kana teenyee nuu kadhatanii Waaqayyo ani yaanne ani lafa barbaadan dhufe malee waan kanaafis dhufne ture ilmoo dhiiraa mucaa qabdaa jennaan lamatti jiru jennaan lakki isa eegoo tokko balaa makiinaa keessa nan oosha siin jedha balaa hamaa akkamii keessa du'arraa nan oosha siin jedha Waaqayyo jennaan baay'ee rifadhe hiyyaanne waan ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u naannoo galan jedhamutti tasaabii fi isa simintoo bukeessaa deemu makiinaan walitti bu'ee sadii ta'anii deemu mucaan koo wajjin jira lama miilli isaanii citee kireeniit irraa kaase achi kireeniit irraa kaase mucaan koo balaa Waaqayyoo hin oola gidduun gala siin jedha haadha nanaan jedhee raajiin akkuma inni jedhee Waaqayyo gidduu naa galee karaa mastaawoti fuuldura mucaa achirraan tokkaasee achi qaarisee Waaqayyo xinnoo adda isaa yaa'u rukutame hin jedhamu achirraan bahee mucaan sun hin oole jarri sun maqaan isaa eebbisamu otoo yaadiin ammus raajiin akkasnaa jedhanii naannooma kana haadha naannooma kana mana ijaaramaa qulfii argatta naan jennaan ameen jedheen qulfii sana gammadeen isaan irraa fudhadhee asuma charchii kana duuba mana ijaaramaa qulfii Waaqayyoon nu nabeeku Yesuus dandeessu maqaan koo Kurii Duulaan jedhama kan inni dhufe Wallaggaa warshaa Fincaa Shukkaararraati waggaa har'aan dhufe waggaa kootti kunoo Waaqayyootiin naa galateeffadhaa jechuudha. Waaqayyo isa jedhe hin raawwata. Ammayyuu raajii irratti raajii siifaa dabalu.